Biar kanatti mau berpikir kita kayak sama ini. Jauh mah pembangun nih. Bisa-bisa ya bapak taruh deh garu. Ini ada bamtam. Mana berasal? Akkam kabajamtoota daawwattoota kiyya kun daawwachaa kan jirtan chaanaalii keessan Efiiraaktii viidiyoo ajaa'ibaa akka torbee kanaatiif walitti deebinee jirra. Maatii kanaaf haaraa horii taatan chaanaalii kana sabiskiraayib gochuun dagatina akkasumallee viidiyoo kana laayikiin xinnaata yoo ta'an laayik gochuudhaan gara viidiyoo. Booneti miti beekta booneti miti an boo'ee tan si dhabee. Coba deebi'ee nu fekkine horiin. Mani matate. Galappa tokkooti mucayyoon bareedduu tokko keessi najjeestaan afurattee dhufee deemtina. Maali isi kaabsuudhaan ture? Abjuu ta'uu isaan aarsaa jira miti jiran. Najjettu. Obboleettii jechuun jechoota miidhagoo walaloon dabaalee yeroon ibsuuf yaalu dhugaa dubbachuudhaaf jechi filatamaa walitti kufamee isheen madaalu. Gaafa qobummaa kee yeroo gadda keetii, gaafa gammachuu kee yeroo caba keetii, hirmaattuu xoofoo kee isa gaarifamaa sifaana kuftee kaate ishee yeroo hundumaa. Hiriyaas ni taate eegduu iccitii kee kafana jireenyaa siif taatis haadha kee. Isheeni biiftuu keenya iftu badhaasa uumaadha. Nudhaaf haa jiraattu obboleettii jechuun haadha lammaffaadha. Ajaa'iba yaada ajaa'ibaati. Obboleettii warri qabdan obboleettii keessaniif viidiyoo kana sheerii akkasiin gootanii sitti namana. Manamma marambe garaa koona raabta manamma marambe garaa koona barta baraaree yoo dhufee sarkaa warra jirta baraaree yoo dhufee sarkaa warra jirta onneen kaatee ijji si garraani osoo yaada bochuu ijji furukiini ana malee kabiraa hin jaallatini ana malee kabiraa hin jaallatini. Ajaa'iba ajaa'iba baay'ee irraa bareeda. Aujourd'hui aussi c'est un autre jour. Daïla. Le monde part en couille. Ijoolleen bara kanaa immoo bakka inuma ciraa didanii mataatti ol nu ba'aa jiru. Bakka nu amma yaadannu beektaa al tokko irraanfannaa paatarnii keenya waan tokko ijoollee warra booddanaa garuu guyyaa tokko biratti banteennaan boromtaa. Gon. Wayye. Maal dure maqaa makiinaa kana? Beekana. Beeku? Beeku. Beeku. Makiinaan beeknuuf taare? Makiinaan beeknuuf taa? Raafaa foonii namni kuni? Beeku ani siin jedhe maalitti beeka maqaan maal naa godhan adeemee nanam. Kan geemini makinichi? Kan kooti birrii ittiin bite garuu mi'aadha garuu beeku garuu. Maal ta'u dhibena waa'ee maqaa? Si waama warra lafa deemtan maqaa isaa nuti noofna. Waamnaan immoo kaanii maqaa makiinaa isaanii. Dhuguma amma garuu makiinaa maqaa isaa hin beekne namni oofu jiralee yaadu. Eshi nagaadhamti. Naga. Gaaffii tokkoon si gaafadhan danda'ame. Ashi. Ingiliffaanii jireenyi kuni baay'ee na uqqise jechuun maal jechuudha? Yaali yoo amasitti dhufe wayyaa. Life is hard. Life is hard ni hiika biraadha. Jireenyi kun baay'ee na uqqise. Thank you. Yaaltu akkamisin jireenyi kun baay'ee na uqqise. Deebii kana Ingiliffaan nama argatan koomentii jalatti naa barreessa. Lamni asumatti nu eege birrii baafannee dhufna. Birrii baafannee dhufna. Lamni koontu baafanneerra. Biyya kanatti immoo birrii girgiddaa keessaa baayi. Gowwummaan mucaa kana dabalaa deemaa jira dhugaa dubbachuuf taanaan bakka gowwaa isa du'aa taara mucaan an maal akka wayyuuf hin beekon kana. मेरा कोशाशा का बॉस हमें मेरा कोशाशा Not like that, make them. 70 years old man.
Isheen kun utuu iskiriiptii ta'uu baattee baay'ee natti tolti. Qoshaashaa. Tere Kilimanjaro gorte malee. Maal fayyada beektu? Mana kana cireenya dhadhee mana nyaataa wayii seenee tokko dhufee yoo maal godhe baree harki dhiqatee taa'ee ciree maaltu jira jedhee meenuu naa fidaa jedhee shayii qofaati jetee isaanuu yoo ga'e egaa shayii dhugee xumuree booda istiikinii fiddan malee jedhee istiikinii fudhatee ilkaan gurgurachaa God have mercy upon us. Maala godhuree jireenya mi'a yeroo. Dhugumatti ati illee daa'ima harka har'a garuu nuyi jireenya akkamitti akkamiidha. Ano papi. Akkamidha abbee nagaa keeti. Akkam jirtu nagaa keessanii? Hayi gurbatteedha. Hin barbaadu papi gurra baadu. Kame fiddaati. Waxara. Balbadu yaabbe. Balbadaajin. Duri yaabbe. Ora biyya jirru beekta gaaddi. Nama gurguran nama gurguran. Deebi daataa turre yaabbe. Akkaawuntii kee mana ergi. Qarshii dhinnoo tokko akkaawuntii kanatti si dhangalaasaati. Baanka akkaawuntii kana ergi. Tole ammuma sin doolaarii 15 siif erga doolaarii 15. Doolaarii 15. Waaqayyo si haa eebbisu. Waaqayyo si haa eebbisu. Haa ta'u. Waa paartii 10ffaa. Eeshi. Naati akkam seenaa jirtu. Jirra maaloo gudiin ta'eerra. Gudii maali taate ma mucaa gowwaan nana? Otoo namaan baree ciisa jiru wantoonni fayyaa garaa kiyya keessa seene. Wayyoo kusii dhumate bakka. Mi'a garaa kee keessa nyaate fixeen duuta bakka. Sii dhumate kaama duuta. Anaan gowwaala seetanii akkuma wantoonni namaan kiyya seene jecha qorichaan tutan irraan gadi dhufe gaafa. Inaasan waa isa kanaa waan tokko inaasoo bichaa isinii yaada keessan koomentii jalatti barreessaa fi Akkuma gaafa yeroo jalqabaa Finfinnee dhaqee lafatti fincaa'uudha baarras. Maal hojjechaa kun? Inni akka hojiin jechaadha. Fincaa argama. Jireenyatu gaa nagaan jiraare. Qoyee si eeyyama akkasitti fincooftu. Asitti fincaa'uufis ayyama gaafa ta'e. Eeyyeeka. Ayyama konkolaachisummaa malee ayyama fincaa'ummaa kon baafanne. Isaafis ayyama baafadhaa dhuure garuu. Ni adabamtaa. Ormaan noo biraasar. Fidamma qarshii 50. Harkichisa sanaan naa laatee. Fudhattu. Eessa kamallee bee. Tasgabbaa egaa birrii kuraan fincaa'arra miti falsa. Garaa deemu gaannaan fincaa'arra. Suuta hin fincaa'eem. Sekoondii 30 qabda. Qarshii koora miti akkam barbaadetti fincaa'uu danda'u? Sigaa amma deeme bakka sekoondii kee biteetta. Ai! Fixeeraa ishee kana duwwaa. Maadhaan nama ammoo abdee deebistee kaaste waan ta'eef qarshii si dabalsiisa. Maali ishee kana moo tiippii masin eebbise? bakka tiippiidhaan jammareedha bakka fincaa'uunis. Jiraa garuu nama akkas bakka argite akka arginame fincaa'aa deemu jira. Nama akkasii yoo argitan viidiyoo kana sheerii godhaafi. Miti akkas miti daa amma immoo arakta nagarii hojjenna. Caalaan Abbabaa caala. Fakkeenya kanaan arakta nagarii tokko jedha. Gashbadduu Axaraa. Gashbadduudha kan isaa rakkoon isaa yeroo hundumaa. Namichi kuniif gashbadduun baay'ee rakkoo cimaa wal biraa qabu. Rabbuma wayyaaf. Abbaa murtii gagamaa. Ishi
Kabajamoo abbaa murtii namichi kun yeroo hunda na kolfisiisa. Yeroo namicha kana argu kolfatu na qaba. Namni yeroo hunda maraatu da si'a. Namichi kun akka naaf adabamuun barbaada kabajamoo abbaa murtii. Waan jettu qabda. Waan hin jedhu. Kasih. Dhiifama. Namicha seera eege. Ani. Amma tokko. Foto. Bisa masuk ke nunggu di depan. Baikot deh. Anak mau dikawat tuh, anak mau dikawat tamat. Ada cikgu ya ragu lah bang Rashi. Ajaa'iba! Wow! Baay'ee. Ani isee kana waan dubbadhu hin qabu. Walitti nun buusinaa. Abbaa murtii keenyaa wajjin walitti nun buusinaa. Viidiyoo gidduu kana baay'ee tiiktookii gubbaa sooshaal miidiyaa inni qabatee hin jiru. Innis maalidha dubartiin Keeniyaawwan tokko gara biyya Arabaarraa gara biyya isheetti deebi'uudhaaf hoggaa jettutti ijoollee isheen guddistee yookaan kan isheen biratee ishee guddistee jechuudha. Akka isheen hin deemneef boo'ichaan duukaa maraatanii baay'ee viidiyoo garaa nama raasedha. Baay'ee tokko galatoomne. Ati baay'ee nama gaariidha. Maatii keenya keessaa nama tokko baay'ee tokko nuuf galatoomne. Dhugaa dubbachuuf namni tokkos gaarii ni jira. Osoo namni hundi akkana nama qabatee akka maatiitti si ilaalanii waa hunda si bira dhaabbatanii namni kamiyyuu sila gammachuudhaan dalaga. Ijoolleen tun baay'ee tokko jaalatti mucayyoo tana. Ajaa'iba! Maatiin tokkos gaariin ni jira. Viidiyoo takna akka argitaniin akka namoonni hedduun argu godhaa. Maaliif jennaan barumsa irraa haa fudhatanii. Akka nutis nama hin nyaanne akka ijoollee jaalala qabnuuf argisiifnu nama hunda biraan ga'a. Argitanii ijoolleen daa'imni akkana. Nama gurguddaatu dadhabsiise akkana affeerraa godhanii fi gammachiisanii wajji taphatanii akka maatiitti ilaalanii kara biyya ishii geggeessan jechuudha. Dhugaa tokko guyyaa mucayyoon tun biraa deemtu ijoolleen tun maal akka itti dhagahamee fi akkam akka ta'an laala asirraa. Ajaa'iba! Ijoolleen haadhaa fi abbaa ofiitiyyuu hin yaadattu. Mucayyoo tana wajji oolti, mucayyoo tanatu guddise. Kanaafiyyuu jaalala haadhaa fi abbummaa isaanii uummata kan kennineef jechuudha. Jarri waliin maramanii ciisaa bulan isiin ijoollee tana guddisaa baate. Kanaafiyyuu ijoollee keessaniifis jaalala kennuu baradhaa. Akkana dubbiin ijoolleen isin barattu yoo akkana wajjin hin dabarsin laayik sheer godhaa wal biraan ga'a. Egaa akkuma isin argitanidha viidiyoon kun baay'ee viidiyoo sooshaal miidiyaa irratti bakka qabatee jirudha. Al tokko argitanii ijoollee baay'ee rakkisaadha. Mucayyoon kunillee ijoollee kana dhiistee deemuudhaaf baay'ee akka ulfaate viidiyoo kanarraa ni hubatama. Haa ta'u malee akkuma kanallee obbolooti keenya tokko baay'een keessan kan biyya Dubaay keessaa biyyoota adda addaa keessa jirtanii jirtu. Hundumtuu tokkosti nama jaallatee nama kabajee nama wajjin jiraatee baay'ee waan namatti toludha. Waan fayyada jettanii viidiyoo kana sheer godhaa. Viidiyoon irraaf qabadhee isiniif dhiyaadhe kanneen turan viidiyoo biraan haga walitti deebinutti ciao.